Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkam jirtanii nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqaa sinis nagaan waaqaa siniif haa baay'atu siniin jedha buleewwan koo guyyaa irra viidiyoo gabaabduu viidiyoo baay'ee gara nama nyaatu baay'ee nama gaddisuutiin qabadhee dhufe mee viidiyoo san ilaalla jalqaba irratti viidiyoo kan ilaallee san booda One sir. You want more? Egaa akkuma argitan viidiyoon kana fakkaata jechuudha. Maal gooti hojjettuu ishee irratti haala kanaan afaan ishee keessaa itti tufti jechuudha. Kun jechuun mee isin osoo ta'e akkam gootumee dhugaa waqa baay'ee nama aarsa baay'ee jechuudha. Amma jaartiin kun osoo dhibee wayii qabaattee dhibee daddarba wayii qabaattee micoo kanatti dabarsitee deebii micoon kun immoo nama aarii hin dandeenye wayii osoo taate yookaan dhooftee waan tokko taate mee ilaala. Rabbi waan akkanaa jalaa seenaa baasu dhugaa baay'ee tokko waan nama aarsudha jechuudha. Warra ofii osoo ta'e yookaan biyya kee osoo ta'e illee gattee deemuu dandeecha. Dhugaa baay'ee nama aarsaa. Wanni akkanaa kun mana hunda keessaa hin dhabamu yookaan ijoollee isaanii yookaan immoo akkanuma kun jaartii isaanii akkana namatti irratti tuftee dhugaa. Kanaaf egaa waan baay'ee nama mudata waan ta'eef obsaan dabarsuudha maaliif hin darba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa buleewwan koo barumsa irraa argattu hidhee yaada maaliif micoon kuni baay'ee obsite jechuudha. Dhugaa baay'ee obsite dhiiste. Uumaa gochuus hin dandeechu maaliif kuffaa sababa itti taatilleedha. Osoo waan tokkos gochuu hin dandeechu nama guddaadha. Baay'ee ulfaataadha. Kanaaf oossi barbaachisaadha. Egaa biyya ormaa irratti waan baay'ee nama barsiisa waan ta'eef haala kanaan kinoo waa meeqa dandeessi shamarri biyya Arabaa.